Oscar. Pag-check natin. Pag-check natin. Gas. Hey. Asin Dewi. Asin. Okay. Surah ke arah, surah ke arah. Cepat, set. मोहम्मद क्या पता चले नहीं थी ओके Guarda bro, yang itu gara bodan dan nasi. Sikit tidak. Ya, jadi jualnya katanya apa? Ya.
Dakika lah Pak. Dakika tak Kak? Tiga wajib. Ya. Dakika. Dapat ini. Tiga. Ya, yalah. Sebentar. Rumah foto. Boleh. Masih. Dia rekam dengan rumah. Bagai jelas. Rumah. Tempo ya, mal ini. Ya, oke. Kita makan di. Gada. Atensi Kak Arti. Atensi Kak Arti.
يلا ये भी आसुर रहा मैंने خريدة أمانا ميك أدين سكالينا مالين جان ورا بيرد ورا بيرد أصلا ما تقبلين أنجا Commenti ni mulo tuh. ada sesuatu yang begini Ay, juga dia bilang orang yang ini. Juga orang ya pareda esta que va tu kamera kan tu. kan kalau lagi di rumah apa la buona si gira pure Tutup. oh Ay, jirto. Oh, kan itu nanti feras, malu kan orang. fa wabi tu be Orang tu kan juga kan, kalau sini lagi sini kan. look
ايه Namoonni kitaaba yoo fudhatanii fotoo ka'uu barbaadanii harka jawaarii fuutanii fuula keessan gara nagaa galchitu. Gadaan fotoo suuraa isin kaasa waan ta'eef. Kanaaf asii dhaabbata maaliif garagara. Roobni waraabamtunis xiqqoo isin garii keessa taa'aa garii waraabaa dhaabanii akka isaan dhumaa kan Hijab. Masa wajib buat ini? Muhammad. Pedi nazar. Nazar. Dua dah. Okay. Ya? Kalau mic akan ada guna aku deh. Mic biasa. Mic. Ya, aku suka ya. Bagai tu kau orang. Saya pun kau kena macam ni. Cika sempurna. Saya pun. Mic itu berban. Ya? Mic mal dari apa? Mic ni ada. Jasa dia ni. Laksan ini. Di sana. Kasinjan. Itu dah. Mete.
Kalama sadi sagalee dhagahama. Sagalee dhagahama. Gara keessi dhageeffatu. Namni biraa telefoona irraa dhageeffatu. Hello. Facebook ani? Tokko lama. Sagaleen jira? Jiru? Mee dhageeffatu. Akka dhageeffatu. Tokko lama. Sagalee argita? Dhageetta? Sagaleen jira? Halo. Ini kawan? Ayo. Mama, injera. Sagalee argita? Asik orang. Oke. Ya. Egaa amma yeroo ammaa argaa jirtan kana kitaaba seenaa qabu kitaaba Jawaar barreesse biyya Hoolaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan kitaabichaa ammaa kana kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa qeerroof qarreen biyya Niizerlaand keessa jiran kitaaba kana bitanii dubbisuudhaaf seenaa kana bitanii dhaloota bira kaa'uudhaaf akka argaa jirtan kanatti jiru. Kitaaba akkuma argaa jirtan kan mallattoo hayyicha keenya Jawaar Muhammad mallatteessee qeerroof qarree biyya Niizerlaand keessatti argamu harkaa fudhachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti ummanni Oromoo biyya Niizerlaand keessa jiranii fi ollaa isaa jiran asirratti argamuudhaan sagantaa bareedaa kana gaggeessaa jiru. Kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa kan dhaloota baruu kaarraa immoo akka irraa baratuuf kitaaba qabeessa kana hiriira galanii kitaabicha kana saamichaan fudhachaa jiru. Kitaabni kun kitaaba mana Oromoo hunda seenuu qabu, dhaloota Oromoo hunda bira ga'uu qabu jechuudhaan irratti mallatteessaa jiru. Haa ta'u malee kitaabni gootaan barreeffame yeroo hunda hin argamu. Kun ni awwaalama, kun ni gubama, kun ni balleeffama. Haa ta'u malee kitaaba seenaa qabeessa kana akkuma argaa jirtan goota Oromoo Jawaar Muhammadin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaa kana irratti hayyoonni Oromoo bakka adda addaa irraa dhufanii argaa jirtu. Namoonni kitaaba Amaariffaan gochuu barbaadu. Yaa baranyaa Kitaabni kun hin gaabbuu kan jedhu sagantaa hin gaabbuu maal gaabbinaa waan dabarsine keessatti waan baay'ee irraa barannaa dhaloota har'aa keessattis waan baay'ee hojjenna kan jedhu Jawaar Muhammadiin barreeffame. Kitaabni kun biyyoota garaagaraa keessa sagantaa adda addaa irraa biyya Hoolaand yookaan Niizerlaand Amsterdamitti har'a gaggeeffamaa jira. Hayyicha Oromoo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame yeroo ammaa kana kitaabichi kun haala addaatiin biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan amma argaa jirtan kana keessayyuu wal hin ga'u jechuudhaan kitaabni kun baay'ina akka sodaarra kan ka'e qeerroon biyya Niizerlaand keessa jiru buqqaanii bakka kanatti argamanii kitaaba kana bitachaa jiru jechuudha. Roorroon sirna darbe keessatti waan baay'ee nama godha. Har'as kunoo waan ittiin barannu, waan irraa hubannu, waan irraa xiinxallu, waan baay'ee jiruuf jireenya Oromoo keessatti kitaabni kun mana Oromoo hunda ga'uu qaba jechuun Jawaar Muhammadiin kan barreeffame kitaaba ajaa'iba kan mana Oromoo hunda dhaquu qabu ilmaan Oromoo bakka jiran hundaayyuu kunooti argaa jirtan.
وأبايا الرابرتشون لجنداما كتاب هرّا برفمي أسكامي برقلوتا كيستي أكا سيناتو تهرّا أكا برنوتا تو كتابا كان برسني قلوتا هرّاتين دقل سنيرو بوتيتشي أورمو جوار محمد مرة يرو أما كان أكما أرقا جرتن ملتو إساتي الركاودان كتابا كان نماذ هندا برانغ هاجرا كيسيو كتابا أما أرقا جرتن كان مي كيرو توكو نچنا ترغتن كتابا كان بيتاتي ديبي أجرا ملتو جوار كما فرا كتاب نقول jawab itu nih yung ya boleh kita tambah dulu ya kalau kamu tahu ada jawaban dulu ya إجمال دبتني فتني وان كتاب الرجل أبو دبسة أرجع رجع ورث كباو دند إسمه كنافي كيسيو كتاب نكون كتاب سينا كبس كتاب هيود أم بريفن كتاب من أورمو رجدران هاتني همني جهادره هرس من تابن يجون الوت هراكيست أكبر نوت تاو رتي هاتو ملك نكفامت وانتو تباين غرفن درات توجتمو وان باي رابرتمو دندا الوت هراتيس وان باي برسيسو دندا كنجدو أيون أورمو جوار محمد كبر فهم كتابتكم يوم ما كنا من أورمو هندا لكباجرة كرر في كرن بين زلان كيسجرو كيسيون حالا أما أرجع جرتان كنان كتابة كنا هريرة قلودان بتتاجو كتابة كنا بتتشو كفامتي كتابة تشكر سينا كبس كتابني أورمو كان يروحون تبرفهم ولا كيستيرو جما كوني جوبما كوني بلفما أكا أمة أورمو برا نكب سيفمنس أران هنار جمو هر جرو دبرين جرو وان أرجع جرتان كنا هاتو ملي يرو أما كنا ملتو إشائر ركاي كتابة جوهر محمد الدرّي فمتيرو فكرن دين زلان بسجر أرجع جرتني ملتو جوهر كوا كتاب نقول مينا جلسي جلتا كتاب كنا نجتي بيتي تمال سي تاجام yang Kalatu, akkuma amma dhagahaa jirtan marree kitaabni amma barreeffamee jiru kun kitaaba seenaa qabeessi kun uummanni Oromoo bitachaa jira. Uummata Oromoo bira geessu uummanni Oromoo waan baay'ee seenaa keessattis gara fuulduraattis waan baay'ee ittiin irraa barachuu danda'amu yookaan irraa argachuu danda'u kan jedhu qeerroo fi qarreen biyya Niizerlaand keessa jiru yeroo ammaa kana kitaaba bitachaa jiru. Kitaabni kun kan bitamuun mallattoo gooticha keenya Jawaar Muhammadiin kan barreeffamee irratti mallatteeffamee dhaqqabu taasifamaa jira. Egaa kana qofaa miti gara fuulduraattis kitaabota kana fakkaatu waan baay'een waan dhufuu danda'uuf kitaaba kana bitachuunis uummata Oromoo hunda bira akka dhaqqabu uummanni Oromoo asitti ba'es tokkoon mana kana keessa jiruu fi kan ala jirus akka irraa bitatu yookaan akka irraa mana isaa keessatti argamu taasisuun dirqama uummata Oromoo hundaati. Goonni kun dubbiin isaa akka rasaasaatti jecha inni takka darbatuun sirni darbee fi sirni amma jirus ni na'u. Kanaaf waan godhamaa jiru fi waan deemaa jiru fuuldura dhufaa jiru gara fuulduraattis gara duubaattis xiinxalamee waan barreeffameef kitaaba kana keessatti waan baay'ee argachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee keessayyuu hayyuun Oromoo arjaan dhaloota har'aa keessatti kaayaa jiru waan har'atti dhaabbatu miti. Har'a kanaas barnoota godhee kan boruutiif seenaa godhee ol kaa'aa jira. Kanaaf kitaaba kana bitachuun itti tajaajilamaa jecha qeerroo fi qarreen biyya Niizerlaand keessatti argamu keessayyuu ammaa kana hiriira galanii kitaabicha kana fudhachaa jiru jechuudha. Alam mo
Egaa akkuma argaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein Azra. Mee Amiin guyyaa kana akkamitti ilaalta guyyaa kana? Akkuma amma dhagaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein asitti argama. Kitaaba kana bitatee dubbisuudhaaf yookaan seenaa kana mana isaa keessa kaa'achuuf dhaloota biraan ga'uudhaaf bakka kana jira. Haa ta'u malee kitaabni barreeffamee amma as jiru kun waan mana kana keessa jiru waan ga'uuf fakkaatu. Kitaabni kun waan hanqatee wal saamicha walirraa fudhatan fakkaata. Qeerroof qarreen hiriira galanii fudhataa jiru. Kitaaba seenaa qabeessa Jawaar Muhammadiin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Hoolaandi keessatti uummata Oromoo bira dhaqqabaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiran hunda kitaaba kana bitatee mana keessa kaa'achuudhaaf gahee isaa bahataa jiru. Kitaaba kana mana isaa keessa qofaa miti dhaloota boruu akka ittiin barsiifamu. Sirna dhufaa darba keessatti sirni abbaa irree uummata keenyarra deebi'ee dhufaa jiru akkasumas uummata keenya miidhaa ture waan baay'ee kitaaba kana keessatti arguun ni danda'ama. Waan gaarii waan ajaa'ibaati itti bu'ee waan gaarii. Mee akkamitti ilaalta kitaaba kana? Galatoom. Egaa akkuma dhageessan kitaaba seenaa qabeessa uummata Oromoo bira akka ga'uuf bakka hundaa jechuudha. Yeroo ammaa kana kitaaba seenaa qabeessa kana bitatanii namoonni baay'een mana isaanii keessa godhataa jiru. Mee kitaaba hin gaabbu jedhu kana akkamiin ilaaltu? Hedduu galatooma. Egaa yeroo ammaa kana kunoo akkuma argaa jirtan kanatti sagantaan kun gaggeeffamaa jiru. Sagantaa kana kan gaggeeffamaa jiru biyya Hoolaandii yookaan Amsterdam keessa yoo ta'u, Amsterdam keessatti gooticha Oromoo Jawaar Muhammad yeroo ammaa kana kitaaba hin gaabbu jedhu barreessee dhaloota har'aa dhagalchisee dhaloonni har'aa akka dubbisee hambaa boruutiif akka ol kaa'u mana uummata Oromoo hunda biraan gahaa jira jechuudha. የአማርኛ መጽሐፍን ከዚህ ነው የሚሰጠው። ከዚህ ስለሚሰጥ ከዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። በአማርኛ ቃሉን መጠቀም እዚህ ነው። Akkuma argaa jirtan kana gooticha Oromoo Jawaar Muhammadiin kitaabni barreeffame hin gaabbu kan jedhu afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin barreeffame. Kitaabichi kun uummata Oromoo bira akka ga'u mallattoo isaatiin namootaaf odaa jira jechuudha. Maarree uummanni Oromoo bakka jiru kitaaba kana bitatee mana isaa keessa akka kaa'atu keessayyuu dhaloonni har'aa kun akka waa irraa baratu dhaloonni boruu akka seenaa irraa qoratu sirna abbaa irree kaleessa uummata keenya miidhaa ture gochoota hammeenyaa fi rakkoon gididaan uummata keenya irra gahaa ture qabsaa'aa Oromoo hayyoo Oromoo beekaa Oromoo qaroo Oromoo yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti kitaaba hin gaabbu jedhu waan godhame sirna darbe keessatti wantoota gochaa fi hammeenyi uummata keenya irra deemaa ture akka irraa baratamu waan baay'ee kitaaba kana keessatti kaa'amee jira. Maarree egaa biyya Niizerlaand yookaan Amsterdam keessatti kitaabni hin gaabbu jedhu yeroo ammaa kana uummata Oromoo bira akka dhaqqabu taasisaa jira jechuudha. Kitaabni kun barreeffame gooticha Oromoo hayyoo Oromoo obbo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame yoo ta'u, Jawaar kitaaba kana barreessee uummata Oromoo bira akka dhaqqabsiisu yookaan dhaloota har'aa akka dhaqqabsiisu taasifamee jira jechuudha. Kitaabni kunis
biyyoota garaagaraa keessatti sagantaa adda addaa gaggeeffamaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu biyya Niizerlaand yookaan Amsterdam keessatti kitaabni kun ummata Oromoo ifaan ifatti fuuldura isaa akka argatan taasifamee jira jechuudha. Kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa hayyoo Oromoo beekaa Oromootiin kan barreeffame dhaloonni har'aa akka irraa waa baratu dhaloota boruutiif akka hambaa ol kaa'u kitaaba kana keessatti waan baay'een kaa'amee jira jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kana kitaaba hin gaabbu kan jedhu uummata Oromoo bira kan ga'e yeroo ammaa kana mallattoo hayyoo Oromoo Jawaar Muhammadiin mallatteeffame namoonni bitachaa jiru. Kana qofaa miti. Bakka adda addaattis kitaabni kun sagantaa adda addaatu gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu biyya Niizerlaand Amsterdam keessatti sagantaan bareedaan kun gaggeeffamaa jira jechuudha. Sorry. Halo. Halo, jangan sebentar kayaknya aku belum berapa itu. Saat itu saat ini juga. Kenapa mau ngebaca demo? Berbicara kenapa yang kita bisa berdebat ini memang. Baru satu mampu datang, khusus segala agresifnya. Orang kitab aspek berkuat tapi sudah kitab berkuat. Gara itu dari sini dulu berdosa. Kenapa? Karena ikhlasnya asing, tapi sebentar kayaknya bisa. Karena dari sebentar tahu jadi naik.